هاتي وبي كنوا أكسين الرجاج تنكنا نجدد ترجمت يجورا إني ما أنتو كبيرة نوم أوبسينا كا كنوا هاتيا كنوا هذا وبي نجام بوتجرتي بقى نودفتي هذا وبي جناني قدو بتشوف نفس إني ما أنتو نمك أبا نالقدن نوم أوبسينا قدو بتشوف dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessa ishee takka uummanni keenya kunoo shamarran keenya dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. هذا هو بي الرفق الرمبي جرمن شيء كنا سمعت جرا من أبشر مانغو هذا وبي دبرتي جبدو جدو ترجمتي دوغا دبچوف ولفين قرون نجانو دوباره جبدو شي برسا كان شي كان برسا شي كان فتيا فيك تاني فاتو برسا كان كنوتي هذا وبيتي فانتو قالت ومي بقى نقان ندفت كنو أواس نكينا الرفيق الرين أرومو بيا جرمن أكلتي سوري إنسان سمته أواس نكينا قالتومو هذا من وبي هذا من قوتاتي كنو أكلتي إنسان سمنه ديما جرا أمغا بكا إنسان قوتن جيسنا يجودا أواس نكينا lugar bachuf guyya na kun guyya kan nama tulfaatu yoo fagoote ittanii ilaaltan akka salphaas ni fakkaachuu mala garuu namni isii argee nama hacaaluu arginu matti fakkaata baay'ee nama onni nama dhaata dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa abdu كنو كبجمو دكتور أول لوس أرتيست باغام فوري فانيس أواسي كنا جرمن كيرو في كارين أكانت سانشي متاني دوبرتي جبدو دوغا دوبچوف نمني ني بوا إسينا كغرو نمني مبوني نما ججيب سيتي دوغا دوبچوف كنا كناف كبجمتو تاف جالتمتو تكينا دري قيارا كيسا أما بها جرا اوكي
rabbiin obsa nuuf haa kennu. Dhugaan Haacaaluu ni baha. Haacaaluun kan du'e Oromoo hundarraati. Dhugaa Oromootiif haqa Oromootiif jedhee ajjeefame. Badiin inni dalagee yakki inni hojjete tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hunda har'as ammas borus iftaanis Haacaaluun onnee saba uummata Oromoo hunda keessa ni jiraata. Abbaa Zaaraa isa jira. Fatuu. Okay, amma simannee jirra. Simannaa gaarii. Okay. Yaa connectionin jidduun narraa bahee gaa kunoo kan biraas kunoo ni jira. Artist Hirphaa Gaanfurees nu jidduutti argama. Simannaa ajaa'ibaa ture. Yaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi haala simannaa simee maal jetta kabajamaa kenna. Dhugaa rabbii artistii keenya qabsaa gameessa ganama. Lubbuun jiraate kanatti arguun keenya waan guddaadha. Mucayyoonis nagaan nuu galtee kanaaf akka jirtanitti gammadaa. Bakka isheen uftutti hundatti immoo simannaa gaarii godhaafi hin jira. Galatoomii artistii Hirphaa Gaanfuree galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa kaa siree kennamee maal jetta? Ani wallaahi mimmaan qabachuu dadhabe beektaa yeroo si arge isiin jabduudha yoo akka namni hin boonne gartee maal goota si galee yaa'u isiin amma kaayoo inni irratti wareegameef san qofa galmaan ga'uudhaaf dubartee onnattee hidhattee mudhiisi lafaa kaate jechuudha. Kanaaf akka isheen ammoo kaayoo isaa san galmaan geettu abdii qabna. Kaayoo isii ammoo galmaan ga'uu keessatti ammoo birmannaa uummata keenyaa birmannaa saba keenyaa barbaaddi. Kanaaf Oromoon hundi birmachuu fi qabaa ishee kana cinaa dhaabbachuu qabaa jajjabeessuu ni qabna. Dirqama qabna isin hin jenna. Haacaaluun keenya nu jala wareegame isii tana nu dhiisee deemee jira. Isin kun akkuma namni hundinuu Oromoon guutuun arguu sabboontuu isin har'a shamarran dhiira taatee waan Haacaaluun bakka hin gahiin isin bakka hin ga'uudhaaf har'a kana tattaafattee Yurooppin jennee biyya keessa kan namni hundi argaa ture sani rabbummaan isii umrii nu haa dheeressu ijoollee isaallee nu haa guddisu wanni nu qabnu amma isii fi ijoollee masiiti inshaallah bakka jirru guututtuu nu hundi hawaasni keenya guyyaa dilbataa akka nafne isheen gaa Boorana keessatti dhagaa bu'uura manneen barnootaa keessatti jirti manneen barnoota maqaa Haacaaluudhaan moggaafamanii faawundeeshinii qabdi faawundeeshinii isii kun faawundeeshinii gargaarsaati. Warroota gartee yatiima fa'aa ijoollee barnoota mana barnootaa barachuu hin dandeenye kan dabtaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye nama gartee humna hin qabne umriidhaan illee deeman gargaaruudha faawundeeshinii isii kuni. Faawundeeshinii isii kan jiraachisu ammoo nuti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo harka wal qabannee isii cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessu nuuni onnee itti haa goonu hamilee itti haa goonu isin jechuu barbaada. Isaanis waan deemaniif iddoo gartee isaan qubatanitti booda wal agarra nu faana bu'aa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Amma imalarra deemuu hin qabnuu fi Oromooti yaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Konkolaataa kenna gubbaa jiraami? Haa deemnu gaa gubbaa? Kootta gaa? Kenna jala jira, kennis bira jira. Ma achuma jira barka achi kaastati ma? Kootta. Kootta as jira konkolaataan. Okay. Salam bakati restoranti restorantiin beena hin deemna Samira. Garuu jajjabduu dubartii jabduu hedduu. Natti boyna itti wallahi. Natti boy akkasitti deemu. Akkasitti hadara natti boyna itti. Hedduu wallahi. Maal akkan deesii dubartii jirtis laa kanatti jabduu taate. Yaa dubartii akkanaa tanan nu barbaachisa. Hedduu. Dubartii gartee kaayoo kaleessa inni irra wareegame san galmaan geessu. Oromootillee akka Jarmaniitti akka magaalaa Munshiiniittillee gaddaan qaba dubartoonni har'a. Yaa rakkoon qabu maal beektaa har'a baanee simannee jirra akka gaariitti qeerroon keenya hawaasni keenya jechuudha. Inshaallah amma kan daran kan eegamu inni guddaan dilbata guyyaa dilbataa achitti argamuudhaan ishee tana jajjabeessu. Oromoon lakka ammas ni jira Haacaaluun ammas ni jira akka